sarri na dhaggeeffattu sitti maan jira miti akkatti nagartee deemtu barbaadu yoo deemtu taate moolee wajjin deemnaa jedhe bakka siigalee miti siigalee kan ni jodi ma boja maafi ni boonyaati siigalee bakka si jedhe bakka deemnarra bakka ri man bakka taa'ee jira wayne ati siifi kalu bakka inni man isan jodi bakka inni deemu bakka ati ammas deemu bakka inni deemu si jira وأنت يا ناجين كم تهربوني سيزورا نبيا دخيني خامه كان بودا كميني وباجرا نمي دمتوني وأنت يا ناجين كم تهربوني سيزورا نبيا دخيني خامه كان بودا كميني وباجرا نمي دمتوني لكن دي تندمني وفاتي نلاكي سني جلالتي تنجرا نركارتي ننومي سني زدنكا سجارتو إيشكا والدم نشيرنيو ويسي لا غران كه أكافو فانتاي سيدي سيدي مجادو ويأنسي لانسكاي أنا لا يدن بطاو نمني جيرون درجر بي وانا سودان داي غاري وانتاي kan curi bakkan man juga nanti boy وانا سودان داي غاري وانتاي dia mau jadi berani سيدافو bakkan mau cuman dia kana hai kan curi si bakkan boy ni hindia mu sinja janjiro bakkan dia mu hindia mu bakkan hai soke au bakkan curi hindia mu dis Indiam se horto sataqani kakali fi khabajamo akam naga qabta faya khaysani jirtani jirra galata rabbi azgenya jirra akam isino faya khaysani akam isiyane jirra ga isino nu adani jirtani isim bayna horto sataqiyya wallahi heddu takan sinjala deedina galatoma video le khana ndor verati ba anilena halota irra jiru fi akata khiya gizen dubade namni heddum baye nehe imimman archasa ture ofifile boy simbochise ifo na godada maal jee kan badum beeko hundaafu baay'ee takana galatooma arraan tana hajaan dhufeefis sababa hojiitiif hojii barbaachaaf ati carraa tokko namni wayii tokko nuuf bilbilee naaf saayiba kee tokko karaa Finfinnee kanarraa carraa innijooti jaanii carraa kana hotta galmaa'uudhaan hunjaan chaansiidha hojii bareedaadha yoo isiniif tolte saniifu gara Finfinnee deemu ammaan tana hordoftoota kiyya hojiillee argachuuf yaana hojii irra jirurraa hojii bareeda argachuuf yaana gammadaatiin jira rabbi nasiiba siyaa toltu carraa siyaa tolchu nan jaa hojii sanii maaliif yoon jee anichuti garuu akkanatti dhiisee deemus xiqqishoon na dhibee bilbilaan akkana anichoo garuu ganama deemuuf hin deemnaan akkamitti taatee anichoon zeegam jette bilbilaan garuu tasgabbeessuu hin dandeenye har'aan tana bira yaameetiin afaaniin suuta jee tasgabbeessee akkaan deemtu deema kanaafuu hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo haga xumura sagantaa keenyaatti hannichoon ni dhufti asumatti egaa bika kanatti egaa tasgabbeessee akkasitti annichooti yara hayyamu fudhadhee hojii barbaachisan deemuuf ta'a rabbi hojii sanis isiniif haa qoodu nuun jaadha anaaf saayiba kiyya tokko dirreedhaarraa gara Finfinnee imala keenya deeffannee jira naaf saayiba kiyya tokko nama tokko innilleen dhufuu sila har'aa miti waan ta'eef dhufuu fadhee wajjin nagaa hordoftoota keetitti anis baay'ee waliin jennee bakka ani jarjara waan hin jiru fannichotti hime sila har'aa qadeemuu qabnu sababa annichootiin hafee jira kanaafuu hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo annichoon dhuftee jirti annichoo maxxaash annichoon dhuftee jirti asmaan annichoon dhuftee jirti hordoftoota keenya annichooti maal jettan rabbi ayyama si haa goysuun aan jedha annichoon dhufu jirti kanaafuu annichoon dhuftee rabbi annichoota ayyama si gootu naa godha jaa faamilee keenya.
Suuraa kee argeen gammada mul'atee na duraa bada kanaafaan bada duuba kee aneessalee jiru kakka kee jaaladhee si dhabuun fafa halkanii guyyaa gulufa si malee jedhee manni koo siin bareeda jireenyi koo suuraa kee argeen gammada mul'atee na duraa bada. Si yaadeera. Ani si yaadeen jira. Ani chota. Suura qalbii. Ifaa jiru. Isi jedhi yaadeera. Nattu waajjira farri. Marwaasi ta'u. Kanaaf hordoftoota kiyya qaqqaalee fi kabajamoo hordoftoota nageen gaafa tokko hordoftu. Akkam nagee hordoftoota keenya akkam jirtu? Ani jira siin fayyuma. Hordoftoota keenya ani chonti yana ariftee jirte. Tola argaa gada. Kanaaf hordoftoota keenya qaqqaalee fi kabajamoo anaa fi ani chonti baay'ee wal jaalanna. Garuutu arraan tana dhimma jabdu takkaa jiraan jechuudha. Tan waan jedhe siin jette edan taatu naan jette. Yeroo ati qoodhaaf adda booyaana. Deeda waliin haasofnee turrimti. Suusanii fi siyaamaan biraa si yaamne nimman tana. Edan nagee kasi loltee deemuu hin taane biraa isin gadhiiste. Ani chotiyya. Amma dirqama. You are mustidha kun amma obligation miti mustidha. Kun dirqama beeti. Naaf saaba kee tokko sitii meetiin jira siba sitiin jira ni chotiyya. Jireenya kiyyalee keessa sitii meetiin jira. Dalagaa irra jirtan irraa dalagaa biraatti qayyarachuuf yookaan jijjiirachuudhaaf jechuudha. Yaalirraan ture. Du'aayillee godhachaan ture rabbi kadhachaan ture naaf milkaa'uuf deema fakkaata. Atillee na eebbistee akkana gadhiisin barbaada kana. Galgala walitti himnee jirra waan ta'eef eessayyuu deemuu hin dandeessu. Asumatti hojii sii barbaannaasi asuma ta'uu dandeessa malee aan nagatteessu eessattiyyuu akkati deemtu barbaadu jechaadha. Annaatu. Wal jaalannaa dhugaa rabbi anillee sin jaaladha. Wanta sin jijjiiruun hin qabu. Galgalaa fi ganama ijji duraa si dhabuun barbaadu. Ija keessa si argu malee oolullee hin barbaadu. Garuutu ani choto. Jaalalti kuma jiru taate jaalatana bichaa gaa nyaadheen dhuguu jireenya keenya kan fuulduraa nuuf tolchuudhaaf malee hammeenya biraatti siif bittillee laaluun qabdu jireenya makiyyaa fi kan fuulduraa nuuf bareechuudhaaf. Asuma koo asitti barbaaddachuu hin dandeessa hojiin koo as buutee jira bara. Dirqamaa sii baatee achi deemuu qabdaa? Jechuun inni jiru carraan kun inni jiru. Ani immoo akkati deemtu hin barbaadu. Carraan inni jiru kun bareedaadha jaanii. Koo akkati na biraa deemtu hin barbaadu akkati na duukati. Ijoolleen duraa waan san irraa milkaa'aa jiran aan jaan. Ati hin turu bardilas bakka torba yoo ta'e akkam taate ji'a tokko qofaan ta'a. Hin barbaadu ji'a tokko isumaayyuu ji'a tokko guutuu anaaf ji'a tokko guutuu waggaa tokko waan ta'eef akkati deemtu hin barbaadu. Ani chotu. Koo akkati deemtu hin barbaadu siin jedhe bakka wal asuma taa'ee asuma hojii siif hin barbaada rakkoon qabu. Kanaafuu akkati deemtu hin barbaadu farri. Hojii maali naa barbaaddu? Hojii maali? Rakkoon qabu hojii barbaade feete jira siif hin barbaada siin galsaa jechaadha. Garuu akka amma akkati deemtu hin barbaadu farri. Akkati nagatteessa iyyuu deemtu hin barbaadu inni jiyoo jechuun immoo achi deemtee turuu siin dandeessaa bara. Yaa sanduuqaadha hin beekamu. Garuutu. Hanichu jireenya nan keessa jiru kanas. Beekanaa galee bakka akkati deemtu hin barbaadu siif hin galuu ati. Akka teessayyuu na biraa deemtu hin barbaadu bakka. Kanaafuu galgala sikkoo sitti meen ture galgala waan waliin taneen na taraddaa ta'e natti fakkaatee ture bara. Miti? Lakki ani ilaala halkan inni sitti dubbachuu maatii keessa jirtaa sitti dubbachuu atis akkasitti loltaami. Sitti dubbachuu natti ulfaatee bilbilaan qaamumaan si'aame arra sababaa keetiin naaf malee sila arra deemuu qaba. Ani choti carraa kanallee irraan gubini siilii deemuu qaba. Barbaadu an akkati deemtu barbaadu bakka kana duuka xana naarsiin ammas akkaniyyuu nan godhini bakka eessayyuu hin deemtu. Eessayyuu hin deemtu asuma teessa bakka. Dee akkati nagattee deemtu barbaadu. Ansi malee iyyuu hin qabame natti himi. Si fedhee ta'uu waan hunda dhiisee si duuka jira miti kanaafuu eessayyuu akkati deemtu barbaadu jechaadha si galee miti. Ani choti. Bakka eessayyuu akkati deemtu barbaadu siif hin galuu siif. Ani choti bara ani si biraa deemu fedheetti. Beeka hojiidha bakka naa galeera hojiidha garuu hojiin as jira baay'atee hojiin as jira jechaadha. Hojii asii hojjechuu hin dandeessa maaf nagattee deemta inni hojii jechuun immoo achi deemtee achitti hafuu hin dandeessa achitti turuu hin dandeessa waggaa lamas ta'uu hin dandeessa ji'a tokko maaliin aan jettati hin beeku na seete immoo kanaafuu deemuu hin dandeessu jechaadha.
Jaallata taanaan eessayyuu akka hin deemne. Annicho naafuu kana hubachaa jirtu bar. Ayyaa jireenya keessatti namni annicho jireenya kiyya harkaa fi afaan jidduudha. Jireenya kiyya baran jireenyi wanti ani bar jaalaan siif qabu irraa kan ka'e sibiraa galgalaa fi ganama jidduu asirra bu'uu danda'u hin jebar. Garuutu dirqama obsinee waan kana bira tarkaanfachuu qabna bakka jireenya keenya kafuu dura naafeeti ganaa walitti dhufnee bultii ijaarree haadha manaa si godhadhee annicho tiyya. Siif hin galuu akka ati na biraa deemtu barbaaduun siin jedhee bar. Fakkeenyaaf ammaati abbaan kee sooressa miira biraa keessatti hin galin gaanicho miira biraa keessa kana galtu sin barbaadan dhaggeeffadhu miira biraa keessas kana normaal moo goone dubbanna bar normaal moo goone dubbanna bar Normaalee osoo hin ta'in bakka akka ati deemtu barbaaduun siin jedhee. normaal goone dubbanna haanicho tiyya ammoo fakkeenyaaf ansiin fuula jeemma yoon lafaa ka'e immaan tana dhugaa rabbi dubbachuudhaaf waa takka lafaan qabu ani wanti jireenya kee harkaa fi afaan jidduu sitti himeetiin jira. Rakkoon qabu ani hojii yoo ta'e jechaadha karaa abbaa kiyyaatiin si galchuu nan danda'a. Kanaafuu amma eessayyuu akka hin deemne. Karaa abbaa keetiin akkam naga geenyeessa. Inni rakkoon qabu. Amma akka ati na jaalattu maatiin kee yoo dhagee bara. Deemaan rakkoo qabaree. Maal sodaanni beektaa maatiin kee akka ati na jaalattu waliin jiraattu gaafa hubate gaafa arge anaafis gargar baasuun sodaadhaan beektaa. Jarri nama akkasii miti abshir. Atiin majii garuu anniin beekaa amala warra. Baqa sitti meeree eessayyuu hin dhaqxu siin jedhee waliin fixnee jira galgala sitti meen ture sii galee miti. Siif hin galuu ati sitti mee galgala waliin haasofnee turre amma sitti nima eessayyuu akkati dhaqxu hin barbaadu na biraa akkati deemtu hin barbaadu. Annichuun hawwa dhugaa hojii akka ta'e beeka garuu hojii yoo ta'e rakkoon qabu asis dirree waan jira bar. Giddeetaa achi dhaquu qabdaa? Waaddenyoonni kee waan deemaniif atis deemuu qabdaa meenatti. Kanaafuu hojii yoo ta'e asuma hojjechuu dandeessaa jechaadha. Hojiin jira hedduun yoo barbaadde karaa abbaa kiyyaa siin galcha baqa eessayyuu akkati na biraa deemtu hin barbaadu. Kanaafuu eessayyuu hin deemnu ishii farri nagattee eessayyuu akkati deemtu hin barbaadu. Si galee? Anichuutu baranis fadhiitti gara abbaa keetiitiin. Ishii hoonaan jettee maal rakkoo qaba qoyi. Wal amma gara abbaa keetiitiin hojii abbaa keetiitiin gara abbaa keetiitiin hojii seenuudhaaf takkaffaa ati jaallattii nurra beekaa yeroo nurra beekaa hojii san keessaas wiizaawutu na godhu danda'an. Rakkoo siin godhu rakkoon qabu abbaan kiyya akkas miti siif hagalu ani gara abbaa keetiitiin hojii seenuu hin barbaadu. Ishi karaa sanaan siin galchuu karaa biraatiin garuu hojii siif hin barbaade eessayyuu akka hin dhaqne baqa siif hagalu. Annichuutu na hawwachaan jirtu garuutu Bakka ati sii galaan jiru yoomiyyuu sii galee hin beeku gar. Annichuutu annaatu mee guutuu qaama qalbii na caqasimee gurra qalbii qaama na caqasimee annichuutu yoo si na hubatte na ogguma takka qalbii takka na caqasimee mee tarma takka na caqasimee naaf dhaggeeffadhu mee keessatti laal gaditti naa dhaggeeffadhu mee annichuutu na dhageessaami. Jireenya keessatti himeetiin jira takkaffaa waan isirraa dhoysuun qabu waan hunda sitti himeetiin jira wantaan dalaguu sitti himeetiin jira waan akka kuduraa manaa min jeetiin jiru kana durallee dubbadheetiin jira haa ta'u immoo hojii kanarraa gara hojii bira carraa biraa namarraan harkadheetiin jira garuu si'isee deemuu fadhee osoo hin taane jireenya keenya fuulduraa kiyyaa fi bareechumaaf an akka kootti galgalaa fi ganamaa nichootu ija duraa si dhabuu hin danda'uun jee yoon gabbee si arkuun fadha. Okay? Garuutu jiruudha jaalala dhugaa jaalaltuunis waannaan jaalalli jiraachuudha waa hunda caalaa. Garuu jaalatan irratti yoo taatee wanti xiqqoon takka jiraatte jaalatanii daraanaa nuuf bareeddee jechuudha. Jireenya keenya keessatti akka ati rakkanne gaafa walitti dhufne atis akka na duraa rakkanne anaa rakkina irra jiru immoo walitti dhufne ati na duraa rakkachuu dandeessa. Warra keessan warra qabeenyaa intala sooressa angaruu rakkoon fi keessa jiru kana keessatti gaafan si fide ati na duraa rakkatta. Garuu rakkina sana akka ati hin agarreef na caqasi qalbiidhaan nama sirra bilbilee jalaan kaasin dhiisime bilbileen kaasin na caqasi annichoo ta'u.
jireenya kiyyaa biqee fuul duraa nuuf tolchu fadheeti bakka walumaa galattuu gaafa na ati na dhuftetti haadha mana kan si godhadhee mana si galfadhetti akka ati na duraa rakkattu barbaadu bakka. Kanaafuu amma akka carraa ta'e hojiin kun yoo naaf tole carraa bareedaa naaf ta'e waan bareedu takka naaf fiduu danda'a. Akka nasiibaa akka carraan beeku. Akka carraa dikkan rabbiin irraa obsamee kaan as geenii beektaa antiyaa. Dikka rabbi irraa sirra zaqun beektu sababa hojii kanaatiin anillee irraa jijjiirraan sirraa bakka qabeenya abbaa keetii feen ta'uu ni beektaa. Okay? Siifillee naaf qabeenya abbaa keetii kunkuma gaafa na bira dhuftetti qabeenya abbaa keetii qananii abbaa keetii sorosuma abbaa keetii wajji wal dhabdee beek gaafa na bira dhuftetti. Garuu rahaa dur baratisan gaafa dhuftee ol seente jaalaaf jettee dhabuu ni dandeessa. Ni beekallee akka jaalaaf jettee dhabdu obsiteellee kana hojii laatu ni beekallee. Teemmoo garuu ammaan tana an dirqama ammoo yoon baruu dabarse carraan kun irraa gubate bakka. Yoon baruu dabarse carraan kun irraa gubate ibsaan eegalee jechuudha. Wanti kun galmaa ofii achitti samboota tiriringi jira waa hedduu jira jaanii ati ji'a takka irra turu deemee akkasitti michoo kiyyaa jireenya keenya kan irraa jijjiiree naaf atis walumaanuu. Ani bakka si dhaggeeffadhu kana caala nagaa bakka si dhaggeeffadhu sitti mee jira yaada kiyyamti. Kanaafuu hin barbaadu siin jedhe miti siin galuu siif akkati deemtuu hin barbaadu siin jedhee bar na dhaggeeffattu. Akkati deemtu hin barbaadu bakka. Akkati na bira teessu barbaada bakka siin jedhe bakka akkati deemtu hin barbaadu. Bakka hin deemini ansi malee maaliin qabamee natti himi. Maatii almeeqa maatiin kee sooresse maatiin kee maal olaan jedhin bakka san barbaadu. Kanaafuu akkati deemtu hin barbaadu siif hin galuu siif. Akkati na bira deemtu hin barbaadu siin jedhe bar. Hin dhaggeeffattu. Maaf siif hin galuu qoy. Akkati na bira deemtu hin barbaadu. Hojii taanaan asuma argattee hojjetachuu dandeessa. Yookaan immoo anis barnoota koo maatii koo hunda isaanii dhiiseetan si duuka deemaa jechaadha. Hunda isaa dhiisee si duuka deemu. Nan jaallattuu mana namatti nan jaallattuu mee natti himee naaf itti waaftee maan rakkoo qaba. Hojii yoo ta'e asitti barbaaddattee seenuu dandeessaa bar. Siin galuu? Hojii umaana namatti amma qaaliinaaf galii hin deemu naan jedhi baqa. Kana malee umaantinii siin jedhu anaan. Akkati nagattee deemtu barbaadu farree ammareef jalqabde miti maaf nagattee deemta amma asumatti nagattee deemta. Hannichooti si gattee deemta. Bakka nagattee deemta akka sanaatti yaada bakka nagattee deemta jechaadha. Si gattee deemta bareetii miti. Bakka nagattee deemta waan ta'eef na amma qaaliinaaf gali maali. Ooyyoo maani si gattee deemaa siin jesse. Bakka barbaadu siin jedhe bakka nagattee akkati deemtu barbaadu. Hin deemin siin jedhe hin jira miti hin deemin. Bakka dhageessa miti hojii yoo ta'e asii hojjetachuu hin dandeessaa jechaadha. Hojii jira iddoo baay'ee jiru si bakka jira hojii jira yoon barbaaddeetta moo na biraa deemuu barbaadde na biraa deemuu barbaadde naa deebisi kaa. Hannichooti si biraa deemuu barbaadde. Bakka ani barbaadu si jedhe bakka akkati deemtu barbaadu aswaata akkati teessu barbaade as teessee hojii akkati hojjetattu barbaade akkati na biraa deemtu barbaadu bakka siin galuu siif. Bakka imaama siin galuu ati siif hin galuu bara akkasi jaalladhu sii galaan jiru fakkaata waan hedduu nan deema ganaatuun walii wajjin hin taane nan deema naan jettaati. Inni jiru jechuun dammoo achuma teessee achumatti wanni jechuu dandeessa. Siif hin galuu siif galuu kaa rabbee dhiitiin agarteessa iyyuu akkati deemtu barbaadu bakka siif galuu barbaadu. Bakka dhisi. Bakka maa bocha. Bakka ati sii galaan jiru. Hin boo'in bakka gaasitii miti jira bakka deemu bakka dhisi bakka haadha boonis bakka akka fedhetti jireenya kiyyaa booduutis bakka dhisi. Sobdee jetta malee korra deebite ammas nan deema naan jetta barti korra deebite nan deema naan jetta Booris Boorraanis naan jetta dandeessa. Maali maal si fichisiise. Bakka Booris nan deema naan jechuun geenaafu kaa. Bakka an boo'in hannichoota dhisi bakka hin boo'in. Bakka mimmaanni si bakka narraa ni too. Eshi bakka natti hin boo'in bakka natti hin boo'in. Hayyish. Bakka siif galu ani koo akkati na biraa deemtu barbaadu bar. Si galee miti farri. Ishi amma kataragaagii na dhaggeeffadhu yoon sitti iyyee dhiifama naa godhiiti na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffachaa jirta miti? Farri.
Oyyeen chitiye. Bakka ante minisin jedhamite asii hojii siifin barbaada asii hojii hojjechuu dandeessa bakka. Iddoo biraa akkati deemtu hin barbaadu. Bakka ameen chitiye yoo turbe tokko bira qotti dhiisetiin dhufe akkaan eegalatti. Waadaa si gala. Isaan barbaadu bakka nan ijjisiisin ammas hin barbaadu bakka an deemtuun hin deemtuudha bakka. Amma shiisin an jenne. Yaa gufuna tantee namoo jireenya keenya ka fuulduraatti misin jechaa jira. Taa'immoo yaa giftito taa'immoo. Hin barbaadu hin deemtu bakka. Akkati na biraa deemtu hin barbaadu. Hojii yoo ta'e asii hojjetachuu dandeessi. Si galee? Hojiin akka carraa kanaa hin jiru. Jira bakka si galee miti? Si galee? Farreeshinaan jedhe kan mashatteen turre yaada maaf jijjiirrattati. Qo'i imimmaan iyyuu taasa? Akkoo bakka an deemisiin jedhe miti shinaan jedhi bakka. Hin deemu jedhe asii hojii barbaaddattee hojjechuu dandeessa jechaadha. Yoo na jaallatte taate hin deemin. Yoo hin deemte taate immoo ani siduu kan deemaa jechaadha. Barnoota kos dhiisee maatii kos dhiisee siduu kan deemaa jechaadha. Maal gootati? Bakka siduu kan deema. Maal gootati dina duuba deemte? Maal gootame goonaa na duuba deemte maal gootame? Ani fifuu namarra deemaami maal gooname nama lama nanicha tiyyaa. Koo anis achitti nan hojjedha siduu. Gaafa ati si deemte duuba abbaan kee maatiin kee maal jedhu? Ani waa'ee maatii kiyyaa nan garshu bakka almeeqa maatii nan jedhin nan garshu waa'ee maatii. Maatiin galchina maatiin kee sidhalee si guddise. Ekkoo bakka atis deemtee jennaan amma ani siduu kan deema achi deemeen siduu hojii hojjedha jechaadha. Waan barbaadde hojjedhu isa nan galchana. Bakka ani cina di sintau sinjau jira bakka ani carraa durun dhaabbatiin bakka ani dhaabadhe bakka deemtu na deemas ani siduu kan deemaa si gatee deemuu kana ammayyuu. Ishii dhageesse? Carraa duban irra gubuun bari kan ani jaala dhuga si jedhe biti siif hin galu hin ta'u bakka deemte jennaan ani siduu kan deema bakka. Siif hin galu ati na dhageessu mee na dhaggeeffadhu mee ati na dhaggeeffadhu kaa. Maaliif an akka iyyuu na gootaati maaf siin nan taraddaatu. Siin galuu anis deemte jennaan anis siduu kan deemaa waan ati hojjette siduu kan hojjedha jechaadha. Maadha gaafa falaxuun ta'in siduu kan falaxa bakka. Kana barbaadde biti maatii koo barnoota koo hunda isaanii siduu kan deema bakka siif hin galuu ati maaf xumaa tokko sii galaan jiru bar. Bakka siin galuu akkati deemtu barbaadu na dhagee bakka na dhaggeeffattu ati farri na dhaggeeffattu sitti maan jira biti akkati nagartee deemtu barbaadu yoo deemte taate moolee wajjin deemnaan jedhe bakka sii galee biti sii galee ati sii galee. Kanicho tiga mabo aja. Maafin imponya tiga dia nak ada mesti jadi bakal dia marah. Bakka di sini man. Bakka tahu je. Ini hati sini kalau. Bakka ini man di sini kecil. Bakka India mu bakka. Hati amas dia. Bakka India mu sinja jira bakka. India mu. Kanicho India mu. Bakka Kanicho. Singa bakka acina radeni. Bakka mabo aja ini man di sini. Maafin imponya ti kosi galan jiru wanti kiyya. Kanicho. Maafin imponya ti kocara si galan jiru barwaan wanta jiru undi sayu. Bakka ini man di sini apa? Kanicho dia India mu sinja jira bakka ni di sini man. Hayya India mu bakka tayi. Akka ti deemtuun barbaadu bakka asii magaaluu farri si galaan jiru. Isa bakka. Bakka dis. Indiamu bakka jeeti Indiamu jeetiin jiranis. Tee bakka. Bu'uun irraa bakka ni chutiya. Wanni fedhee waa taatu bakka. Rakkina kiyya fuudheetiin taa bakka. Rabbiin irraa jijjiiru waan asumatti bakka. Ashi bakka akkati deemtuun barbaadu. Indiamu bakka ni chodhisi bakka. Har'aa kaastee waan akkasii akkati nattaa. Himimmaan guddaa kana akkanatti himimmaan guddaa kana maal akka terchaasu. Ani tiya. Bakka sidisin deemu. Hordoftoota ajjeeni jira bara hordoftoota ajjeeku jira bara kaameeraa fuula keenya dura jira agartu nama jeeni bara. Mee hanga miira kana keessaa baatu kaameeraa dhaamsi. Maaf dhaamuun qabu kaameraan. Bakka si galee biti har'aa kaastee wanta akkasii akkanatti naasofne yoo nattaasofta taate immoo jechaadha. Ani siduu kan deemaa barnoota koos dhiisee hunda dhiisee tan maatii kiyyas dhiisee deemaa jechaadha. Har'aa kaastee garuu irra deebitee waan akkasii akkanan gaafannedha. Okay sin gaafadhu deemusi. Yoo na jaallatta taate waan akkasii akkanan gaafanne akkati deemtus hin barbaadu bakka. Hojii yoo ta'e asii barbaadachuu hin dandeessu. Asuma barbaadadha asuma barbaadadha. Sidisin deemu. Mee hotu hoteela kana kan geessiti.
Bishaan si obaasan irraa ol dheebottee ani shotiye. Ani waan ofii kuusi dhiisee deemu. Waan fudhee si achitti rakkoon feetii yoo dhufte siif jeenan qoddadha bakka dhiisee taa'e dhabi bakka haana raafu. Okkee hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo hannichuuti yennii agartanii miira biraa keessa jirti. Ani wanni waa hundarra naa caalu isiidha. Wanni hundarratti aanus isiidha. Baay'een jaaladha. Keessa qonna gubaa waa'een isii dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo hundaa'u furmaata rabbii hafizu jaati. Anumaa fi isiifu waaqa nuuf kadhaa. Rabbi nuuf kadhaa. Hedduu sin jaalanne hedduu sin kabajna. Bakka waan biraa isin jechuun feene yeroo biraa walitti deebina. Chaanaala kana warri haaraa taataniif sabiskiraayib godhuudhaan nu gargaara isinis waan dandeessaniin. Sabiskiraayibiin keessan baay'ee nu barbaachisa. Maaliif jireenya keenya kana amma gama sooshaal miidiyaa waliin dhufne anichoo miirri isin keessa jirtu miira biraati amma dubbachuu sin dandeessu haasoo sin dandeessu anichoo hordoftoota amma nagee jennaan kan jette. Bakka nagaatti amma deemna bakka farin. Hordoftoota keenya viidiyoo kana laayik sheer godhuudhaan cinaa dhaabbadhaa. Akka isin cinaa dhaabbattan akka isin jaalattan ni beekna. Dhiifama nu godhaa. Isinillee rabbashinee jirra. Isinillee jeenee jirra dhiifama nu godhaadha. Hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajna naaf hin jechuun tiyyaasi. Kanaafuu warroonni jaalattan tokkoon keessan viidiyoo kana osoo sheer hin goone biraan guutiin akka laayik illee nuuf godhaadha nu gargaaraa nu cinaa dhaabbadhaa sabiskiraayibiin keessan baay'ee nu fayyada baay'ee nu cinaa dhaabbadhaa. Kanumaan namuu wanni isin dandeessaniin sabiskiraayib godhu laayik yoo gootan wanni isin dhaadhatu hin jiru garuu hedduu galatoomaa baay'ee nu jajjabeessaa jirtan viidiyoo kana duraatti kan naaf hin jechuun irra wal lollis akka kanuma daran waa'ee biraa irratti bakka jireenya keenya lakkuma jaala keessa jirru jireenya keenya ulfaachaa jira. Rabbiin baay'ee qormaata keessa jirra bakka walumaa galatti qormaata kana dabarraa naaf hin jechuun kiyya dabarree jirra qormaata kana. Rabbumti nu haa dabarsu malee baay'ee qoramaa jirra. Qormaanni fuulduraas waan dhufu hin beekamu. Keessattuu gara maatii kee baay'ee sodaachaa jira jechuun maatiin isii waan sooressu ta'aniif. Anaa fi amma isiin kakkana jettu anaa fi isii gargar baasuun sodaadha maatiin ishee. Kana ani hojiif hin deema jee kanatti dubbaddu gaafa gama maatii isiitiin garuu isin gama maatii xiyyaatti wanti takka wanni uumamu hin jiru jechaa jirti. Ani nuu kana keessa jiru wanta akkasii rabbi seera haa qabu jaa qalbiitu na sodaachaa jira qalbii na shakkaa jira waan ta'eef akkas jedhee. Walumaa galatti faamilii keenya yeroo biraa walitti deebina nagaan nu tura hedduu isin jaalanna hedduu isin kabajna baay'ee nagee jiran nu jootu bakka. Nagaatti bakka. Bakka miira keessaa beekin kan. Okkee hordoftoota keenya nagaan nu tura baay'ee. Ibsooduu kanarraa ati naaf tolchite bal'ina jiruudha takkaan argeen beekne kan hin argisiiste hin irraanfatamoo.